akkanuma kolfinee daayinaa bara waan harbul ilaam jedhamu kana baradha akkan baranaa akkan isinin jed rasaasa xara wallahi rasaasa Yesus dooni man wajji yaabbate ka'e wayta dooni kanan wajji yaabbate jedhu doonin tun gara nuun galtii gara nuun hin galtuu gara nuun galtii gara nuun galtuu waan kana shakkinee jirra warra islaamaa nurra laalina walumaan gaarraqama jedhe malee Yesus doonii tana keessaa bahee deeman jenne Yesus laala wayta kan maadhaa mafhumni dubbii tana isinuma wajjin dhabama malee as keessaa hin bahu dhabamne dhabamuun kenna dhibbarraa dhibba jechuu mafhuma kun mafhuwa 90% dhibbarraa harka 90 jedhuun danda'a isinuma wajjin gaarraqama malee as keessaa hin bahu walaakin gaarraqamtan jedheetti hime warra lallabee gaarraqamtan jedhe mi'a gaarraqame shakkiin godhina Itoophiyaan bultuun jirtu amma Itoophiyaan cichitte garagaratti nama akaafaa walitti rarruso amalee amma nuusni dawlaa tokko cite jechuu Itoophiyaan nuusni tokko cite adda bahe nuusni tokko garana garagaratti Finfinnee qofattu harka jalaa jira magaalaa Finfinnee qofattu harka jalaa jira dhumatee jira qadiyyaan wanni Yesuus kun sababa kanaaf dhufe akkasitti beeka Oromoo bakka jirtan hunda biyyateenna jabeessu biyyateenna dhaabachuu irratti ol ka'a karoora biyyaa godhu irratti ol ka'a mataa keessa uf naqaan bulina akkanatti cinqaa kana cinqaa nutti illee sin fidina cinqaa yoo cinqamtanii jettan bishaan qorraa dhiqadhaa ganama subii ka'a aalamni duniyaa maal keessa jiru jechuun argitanii torbee geettee yoo bishaan dhiqattee jette rakkina guddaa gurra mara dhiqadhu waa dhiqi akkanatti ol ka'i malee amma yeroo cinqaan himtanii miti yeroo osoo lallabdu rabbi zulmii wajjin hin dhaabadhu jedhe aalamni illee zulmii wajjin hin dhaabadhu jedhe Oromoo Itoophiyaan haga barana tolte mootummaan maal jedhe Itoophiyaan haga barana nagaa taate nagaan taane jedhem Itoophiyaan haga barana tolte takkaan tolle Itoophiyaan haga barana tolte takkaan tolle isinii hima nagaa jayyidan isinii hima dawlaa aalamaa keessaa dawlaan akkanatti hatnaan ijaaramte hin jirtu aalamarra dawlaan akkanatti hannaan ijaaramte hin jirtu Rabbiin hanna isaanii kana leebinnata isaanii kana ol kaase dawlaa tokko biiliyeena walitti qabatee taa'u kun ammoo waan nyaatu hin qabne dhagaa isinii hima jajjidan isinii hima dhagaa warshaadhaan gugurdaan kambaaniidhaan gugurdaan Itoophiyaa tana keessatti eessatti dalagama Finfinnee Adaamaa maddii tana malee hin deemu dhagaa kutaa biraa keessatti warshaan gugurdaan hin dalagamu gabareen baale qotee Finfinnee fe'ee gurgurachuu hin danda'u waan Finfinneetti qamadii gurgurachuu hin danda'u magarshiinni Finfinnee malee hin jiru hajjii wayita deeman Finfinnee dhufan gabareen baaleen keessa roobetti fexachuu hin danda'u maaliif beeyta waan ati qotte waan ati walitti qabatte kana warra uteelaa ka garaan hagana gagogo kana nyaachisuuf birriite uteela maaltu qabata magarshiina dhufee namni hajjii yoon deemin paaspoora roobetti yoo fixate gabareen dachii ufii beeku waan hunda roobetti fixatee yoo bararaaf ol dhube mushkilaa qaba hi mushkilaan qabu walaakin ammoo ka hattoonni maal dalagan gubbaa kana hajjii ta'anii maalii hajjiiti jedhanii kaanii hajjiiti Finfinnee malee hin ta'u kun roobe keessatti fe'ate kun shawaa keessatti tolfa shawaan Finfinnee mayyuu dhagaye jimmatti tolfate wallaggatti tolfate hajji bakkuma ufii jirutti qalbii raahaati warra isaa bira eebbifame yoo ol dhufe mushkilaa qaba badiin qabu walaakin Finfinnee tana naafxanyoota itti baay'ataami akka namni algaa kafaluuf akka namni qabeenya fixumara achitti fixuuf kun garama dhiitessee gabareen tokko dhagaa biyya akkatti kuffisan gabareen tokko waggaa tokko qotee waggaa tokko dayfa xuruurate
garana gara galche inni garama itesse akkanatti kun majlisa jedheetuma kana garama itesse ka gabaree kana dallala kaanin naqe asin utela bula gabareen asin utela nyaata asin majlisa jedhee kun irraa nyaata ka maali jedhaan kun garana deemi jedhaan wayta bultiin kudha shangawu waan qabu waggaa itti xaare fixate inni ammoo sokondii takka keessatti waan inni waggaa itti xaare kana sokondii takka keessatti uteelaa fi warri dallaalonni hajji oofna jedhee kijibaan gabaree gubbaa kanatti yaase dhage hajji oofna jedhee bar ganda ufii dhalate yoo fixate magarshiin roobeen keessa dachima namni dhalate keessatti magarshiin yoo taa'ee namni achi fixate ol dhufe mana isaa bulee nyaatee dhugee guyyaa bararu qofa yoo dhufe mushkilaa qaba maaliifi warshaan gugurdaa yoo dhufu Finfinneedha asitti wal gaya inni konkolaataa eessarraa xaare amma laala kutaa keessan keessa galaameesin warshoota qabdan hin qabdan hattan karaa makiinaa nu dalagin kadhaadha ashawaa itti gadi naqanii karaa makiinaa nu dalagin inni Addis Ababa malee jedha Finfinnee malee jedha achirraa waa waggaa xaare sokonditti fixate jechuun Itoophiyaa san balleessuu deemna laal namni hajjii deemu ganda ufii keessaa hafixatu waan jiru mara wanni uteela garaa ummata hagana gagawu uteelatti birrii fixun jiru ganda ufii keessaa namni hajjii deemu ganda ufii keessaa qoisi hima kutaa tokkorraa baatee kutaa tokkotti waa gurguru amma dallo baale fakkiif si himaan dallo baale dalloon keessaa buna feetee roobetti gurgurachuun dhoogaadha yoo manjafiqaada wannaan qabaatin barganduma takka laal dallo keessaa buna feete jedhe baaletti gurgurachuun dhoogaadha ganduma takka taati keessatti dhalatte maali asitti lagatti gadi bu'anii konkolaataan kumaan sirraa bitanii roobetti 2,000 dhaqanii Finfinneetti 5,000 gurguratan inni kun achi baasee 2,000tti yoo gurgurate mushkilaa maal qaba badii hin qabu kun si cirachuu si nyaachuu si dhuguu laal hin fahamne haga amma Oromoon hin fahamne akkatti isin nu cirataa jirtu wallahi akkatti jarri nu cirataa jirtu hin fahamne bakki Itiyoophiyaan jirtu Finfinnee Addis Ababa waan mara Addis Ababatti findhanu waan dalaynu mara Addis Ababa fin kutaa biratti warshaan hin dalagamu warshaan amma kutaa Amaaraa keessa jiru kutaa Oromiyaa keessa hin jiru mee maxaarri tokko dirree xaayiraa tokko mee laala hin jiru kun hundi isaa diigama biyyaati jechuudha hanna biyya hatu biyyarraa guurachuu wanni kun akka jijjiiramuuf qabsooyna malee waan biraatii miti Oromoo dhagaa sinima guyyaa marti guyyaa kolfaatii miti wanni nuti laayibii guyyaa tokkoon sokontiin dhufnuuf laayibii makana jaalannee isinitti fakkaatina warra jismii fi mataan duudeef dhufna eessa geenneeyyuu warran beeyneef dhufna sadarkaa kam keessa jirraaf dhufna malee namni jaalate guyyaa mara laayibii asirraa iyyuu miti Oromoo dhagaa waraanni adda bilisummaa ummata Oromoo kaasatan dhagaynarra waraanni adda bilisummaa ummata Oromoo waraanni mataa diddiimaa kaasatan dhagaynarra urga dhalannee nuti uumaa keenya irratti taarika irratti illee haga barana beekamte Oromoon hin beekamne takka haga barana beekamte waraanni adda bilisummaa ummata Oromoo aalama irratti ani goyte kaleessa amma enu ka ordonii kun aljaziira irratti lola keessan tahliila godhu halalu jechuudha lola keessan enu Faa'izudduriin istagrabtukum qadri isin geettan fagoo jirtan amma isin wallahi fagoo jirtan garuu qadrii keessan hin laaffisina isin zamana warri yaadatu kame ummanni Oromoo kun wanni yaadatu warri wal beeynu jechuudha zamana waa'ee aalama irratti nuun iyyinaa Oromoo maanuu joogiraafii addunyaa tanarra jirti jedhanii namni tokko sammuu keessa nuun naqatin takka namni tokko sammuu keessa aniin kun ajaa'iba isinitti moo Oromoo warri beekun beeka jayyidan Oromoon beeyneef himaa jira jechuudha wayta kuno lola addunyaa kana himan
ebaluu illee achiillee akkanatti lolte ebaluu illee achiillee akkanatti lolte jedhanii arabii kanaan dabarsan arabii kanaan dabarsan yaa rabbi jedhaa bar warri beekun beeka jajidan beeka yaa rabbi yoomuma saba keenya ka oromoo kana yoomuma waraana keenya ka oromoo kana akka waraana addunyaa kanatti dubbatan jedhe wallahi alazim yaarifuuna jajidan abbaan beekun beeka waytasan jawaarillee hin jiru jawaarillee hin jiru mata isinima jawaarillee hin jiru namni beekun beeka iyyaa ture mee guyyaa tokko ufumaa haa dabarsu jedhe waa'ee oromoo tan waraana adda bilisummaa ummata oromoo kana ufumaa taa'ee matama kiyya arabii kanaan kama arabdichi nama biraatii dubbate arabdichi nama biraatii dubbate achi deebisee ufumatiyya haa dabarsume ummata oromoo kana haa bes hamileenatti haa ta'u ummanni oromoo ka yeroo san hamilee godhaniif hin jiru waraanni adda bilisummaa ummata oromoo illee yeroo san maqama malee aadaa waytasan birrii zaraftu birrii guurattu hundi isi badhaadhina keessatti galtee jirtu tan birrii zaraftu birrii guurattu galtee jirtu tan mee hamile mahaataanu jenne jedha kanatti akbaara dabarsaa turre akka ar'a aljaziiraan nu dabarsitu tan qanaa intarnaashinaala aalama jabahatu tahariiri oromoo jetti bara sinii galaamire warri walbeeyna kun dhiisa shokolaataan hin beeytu shokolaataan hin beeytu oromoon aslii walbeeyna laal ar'a aljaziiraan jabahatu tahariiri oromoo namni wayii norwee kanarraa bilbilee duraa waliin walbeeyna wallahi sima yaadadhe jedhe sima yaadadhe yeroo san keessatti waa'ee keenya namni hin dubbatu أكبار تندتم أكبار أروموتا نلال هنا عاصمة أوروميا فين يصحبكم فيها والأمين أهلا بكم جنة جلا أكل جزيرة نور دبت ويتكن شنم أورومو ويتسن اللول توبر تكتي إسي وادر بطلين أجت شن مسلخون يؤتقد من أنهم جبهية أورومية وطنية انفصالية شنوا عدة هجمات على نقطة التفتيش تابعة للجيش الإثيوبيين وسط عاصمة أوروميا فين وقال الناطق باسم الجبهة إن المسلحين الأوروميين شنوا ليلة البارح عدة هجمات أدت المعركة التي دارت خلال 24 ساعة إلى مقتل 30 OPDيين ويتسوى برات جنة والويانيين وإصابة أكثر من 60 آخرين من مدنيين وعسكريين وقال وزير الخارجية الإثيوبي سويو مصف في مؤتمر صحفي في عاصمة بونوس آيروس إن المسلحين أوروميين شنوا ليلة البارح على نقطة التفتيش وسط عاصمة أوروميا فين جنة دارت المعركة خلال 24 ساعة وانسحب الجيش الإثيوبيين بعدما تكبدوا خسارة فاضحة أمام مقاتلي جبهة تحرير أورومو ويتسن وما أدراك ويتسن كابو وما زالوا يسيطرون على مبنى برلمان الحكومة وستتدار بالأنباء في معركة جديدة في دير الأوى ونادريتي وششمن وأسلا وحساسة ودودلا وبالي روبي وردنا قبل قليل خبر عاجل اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي جبهة تحرير أورومو وبين الجيش الإثيوبيين وبين الجيش الإثيوبيين على حدود كينيا وعدت المعركة التي دارت خلال 24 ساعة وقد انسحب الجيش الإثيوبيين بعدما تكبدوا خسارة فاضحة في مدينة نجيل بورانا يا زمن سن يا الله يا زمن سن يا زمن سيادة ويت الجزيرة نور دبتو كان زمن أكاسيسا تنور أفد زمن أكاسيسا زمن عالم الدنيا نور دبتو الله أكبر الله أكبر جبهة تحرير زعيم جبهة تحرير أرمو جران جال مرو جران بار أو كما أرجتني متي عالم الدنيا كتا تقرأي رادبة نور دبت الجزيرة نار أما تفتكرون كان بونتني ربي كانت النفور ربي كانت قدري كان نجاه إسين أما قد ديبتني وان شوكولاتة دلقين عد بلسوم أمة أورومو دلقان جرتني برا أكرب قدري كيس ربي الفود عالم الدنيا الفود كان أبي يندر الفود أما وفي لفت في قد إيتامي إسين أما زعماء أفريقيا تابعا زعماء أفريقيا تابعا deemtanii gandatti gannaan salphattan kuftan
deemtanii saba Oromoo keessa jibbaana hin kuftan za'iima zu'amaa Oromoo tayaa baya Wallagga keessan Arsiin keessan Jimma keessan Shawaan keessan Walloo keessan Booranni keessan Gajiin keessan Jalmarroon ana Jawaari Jawaar Jalmarroo akkanatti zu'amaa tayaa baya eenyu isin kuffisuu hin danda'u ولكن وان سكندي تكا كيسة تسكفيسا أبي مللك كفيسة 4 كيلو كيسة أمنا مللك قد غونيجا تكاب دلال قد غونيجا اتكام دلال وان تكتي شلوكو كيسة يودمتن سكندي تدكتي قد سندي بفتي والجبا والكيسة بلسا غندوما بلسا أوروميان إسينيمتي أوروبا هوندا كوبسيفت بكا إسيني تول تمالي بكا إسيني تول لفين تتافتين هوندي كيسان وان اتين اب بفهمتان قبدان جالمرو وان اتين اب بفهمي قبا أنتين كيسا إلا كيك جوار بكا اتين اب بفهمي قبا أنتين كيسا تكيك غندوما وما أدراكم غندوما غندوما وما أدراكم غندوما ويتججدا دبي كان دبادو دلغاتين نتا أورومو بيكان غندوما وما أدراكم غندوما إني غندكانا غند جال مرو تغيسيما أتي أبولي سكية سبو مرتي أتيك أبسايا كيا أتي هغانا كيا ها أجي أدري أنا كان ألتفود كان أمو وفي قد وفين كل رسالة واضحة كل رسالة واضحة أتي أم جال مرو إتأنا إسا هندي كيسن أني سما أورومو كيسا برسنتي إبرة حركة سجلتما مال إبرة إبدود دني جرتن وفي نكسيسنا سما أورومو كم قرصة إبرة إباتي إلا هرمتوتا سياسات أما فين كيسات هرمتكان أكل لبو كيسانت لالا أكل لبو كيسانت ويت إسلامي وليتاتن ويت إسلامي وليقلتن ويت إسلامي جال لبوفتن ويت إسلامي إنيما كيسان بيتن ويت إسلامي سدركابك قبضة تني بيتن وما أدراكم تهيتي إسوالتاتني أمني أرومو مليون جهاتم دي سندوبا الله أكبر جده سجله تكون إسندوبا أبته أوروميا حاجة قيامة بإذن الله بقوة الله قبر ما تكنده بنقون يو إسي والقودن يو غراكي سوال جبتن يو أفاني وانجرو حاسويتن نو نكفتن أورومو اللي نقودن بلجتن وفي اللي جرو غارين جراتن حواس اللي جرو غارين جرات شفتن مالي دبيتنا دبتي أبو مصعب الرجل شتو جرا دبين دفاجرة جيرامني دفاجرة مال أكد لأنه أوروميا كيستي جيدا أما والقبيسو كم جيدا مالي بيتا فايز الديري الجزيرة رتي انقد تحليل في درتي واني أنصدات وجد واني أنصدات لولتما ولي قلت تلمين وي ولد تجارة قلت في كيست والفتي صدات تجد بكم هذا أكون بكم هذا محلل السياسي عسكري كم هذا نمني مرتين بيك جتشو يو إسي والقبتن يو إسي دينة تجارة كيسن كنن يو يك جوار كابو غرات تدويدن جال مرون كابو غرات تدويدن ديني تكو غرا كيسن أرجن وما أدراكم جرو إسن جراتن فري تاتني سوفا متي ذهب وفتني جراتن أوروما لقى سينما أوروما وقمتوت أوروما سينما لقى تكفى وان بلسيتن إسن كيسا بي إسنيمو جيدا نكان وان أف كيسا بلسيتن واي أمانتا أما لا مي أسيتنا رت سينما لقى أوروما أما كريستاني أورومو برسنتي لبرا هركي سجلتمني شاينيراك أبى تقوتشين دبت برسنتي لبرا هركي سجلتمني شان نمني أبصوك أنا في ياجرو نمني إيجا وفي جماعة جرام وانا كان رت
لايف وان غرا براديس هندي إسي كيسوني أفون إسي قدادا رمالا يرو أما كان نمني أفقما تشاجرو أما إسلاما برسنتي دي برا حركة سقلتما يوجر اندندا إسني كلامي أكان إسني كلا إيغاسي أمو أكوان فالمتي أسباي أسيا تكتي إسني مدقا وان أمان تاجرم قلبي كيس سيائن بولجا كفرنسان بلشتت هولندا بلشتت بيا ديمقراطي بيا فيدرالي كم فيدرالي ليبرال أكتفتت فصل الدين عن الدولة أمانتا باس كيسا أني تكيسا اللي أمانتا في دين كن إسلاما كن مالي بيا بلشو أدلين أوروبا تاتيروسن هنتا تأورتا أمانتا كيسا نيئان أمانتان إبالو ما إيقايا كون جنانين أبدا تلين قدرتو هنسال بطلين وان سنه ملقا وان سن كفسو اني دبين غريبه وان سنه ملقا وان سن كفسو سنه ما ملقا امانتا اسلاما غبا نما اسلام نهم فلاتين فوتانيو كيتن لقا سنه نمني اسلام نفني فوتاني اكما كنو كاما ابي كايته كان فوتاني اسلام غبا يو كيتن قلبي كيسا يو سيا اللي namni kun ajandaa kenna nuufita ajandaa in guddatan bakka takkan geettan demokraasiin akkana illee hin jiru islaamni Itoophiyaa keessa jiru biyya san keessatti abbaa fedha isaa shayxaana rabbi wal muggute yoo filate mirga qaba faslu diini ani dawla Awurooppaattu dalaka kana biyyi guddate yoo ammoo nama an filattu ta'a yookiin nama mallaqa gabuttu ta'a yookiin nama kana bootaa kana no إسلامني قد بيه أكا موتما فلتو تنما إسابولشو فلتشون ديركاما بيه نجاح سلامة فيانا أمان تاتان ربي علامات تقافتا واني نقاب سوينوف كنفا سنين نرجع واني نقاب سوينوف كنفا جيدا إسني كلامي تيري وقنطوت أورمو ينتهي سلامته waaqeffataa ta'e amantaa isaanii kabajamee jiraata duraanillee Itoophiyaa keessatti kabajamee jiraata amantaan akka shokolaatatti jala bu'ee mangistiin marti wayita dhufu ari'u amantaa islaamaati hundi isaanii ari'a hundi isaa Oromoon amantaa nama tokkoon tuutu yoo naacha Oromiyaan qabatamnaan jayyidan beekaa islaama jayyidan akkam beekaa abbaa feetan bultanii abbaan fedhan isin hoggana isinillee dimokiraasii akkanaa kanaaf lola namni yoo ammoo akka Afrikatti jiraannaa jettan hundummaan isu wajjin qabsoo hin jiru bara mara waggaa mara osoma akkana iyyuu qabrii seenna osoo raahaan argin namni bar mootummaa wanni tokko yoo lolee jedhe raahaa si argachiisa bar akka shaabiin isaa raahaa godhatu akka ummanni isaa raahaa godhatu kanaaf si lolchiisaa bar uf qofaaf raahaa fillolu bar zu'amaa jechuun amma jaalmarroo kaleessa qimmarra jirta tulluu irratti baate si galaami kalee tulluu irratti baatee jirta al-yawma fil qimam amma tulluu rabbaatee jirta yoo ufi uf gad harkiftee uf gadi buufte malee nam tokko si buusuu hin danda'u yoona ummanni Oromoo hundi si duubaan jira rabbii gaditti anta alhim fil qimam jayyidan abiyyi qimamatti ol baafne naaftanyaan fuutee hokkoon gadi buufte yetno mitti hediyetteen tamalla sodataachi bombii irraa dhaamsine kursii jalatti qabne tamalla qimam jalmarroo al'aan anta fil qimam وفي أمو وفي قديم بوسين أرسين تيت سيكو منتو من فيتسيني من فيتنيات حاتتي أبيتي بيكي جيدا كانت بيكي ديمقراطين كان كتا أوروميا خندا كيسا بكفيت ديمي جالمرو جنان تهيا أما أكنا سيغونا ورّي أمانتاسي مدي سينة كاكا دانيال كبرت فا وما أدراكم جيش عنجرو كان مغاريان ميسو
ha qimama kanarraa qimma gassi buuse qimmarraa dhoqqe gannama buufti yeroon ammaa kun yeroo akka durii miti jayyidan beekaa hoggantoonni Oromoo yeroo namni barate nama barate bulchuun dandeettu akka inni baratetti malee duraan wayita Minilik namni barumsa qabu maqaa ofiitu barreessee hin danda'u kulli baratee jira nama barate kana dhiitee sammuu keessa gadi dhiitee bulchaan la thumma la hin danda'amu anama sammuu kiyya namni dhiitee bulchuu abadal abad yoo qabrii jiraadhe malee hin fedhu ka akka kiyya biliyeena jira nama biliyeena of jalaa baaftee shoo miliyeena jira isini kalami biyyatti Itoophiyaa rabbi alaman nu kenne alhamdulillah gosa adda addaa keessatti oomishe sabaaf salammi meeqa lugaa 80 meeqa keessatti oomishe rabbitti nu kenne daga jayyidan isinitti himna gaabdur Jaafar wayta rasuula biraa dhufu Najjaashii bira biyya ambaa dhaqe jedheen dur haqa jirtutti mee bar bira dhaabatee laal ayyuhal malik jedheen qat godheetti haqa jirtu isin himna daga rabbin nu kenne Itoophiyaan ta kiristaanaa jedheen buufne rabbiin alamaa gadi ufii godhachuu ammoo yaadina ufii matama keessanii godhachuu yaadina nama ajjeeftanii nama hiitanii isin himna daga hoggantoonni yoo na achi dhuftu nu hogganaa miti ufii nama ajjeeftanii nama hiitanii daga teessan godhachuu hin danda'ina warri Yesuusiin ya geetaaye jettanillee Yesuus Itoophiyaan teessan isiniin hin jenne dachii tana rabbi kalaqe akkuma dachii addunyaa kalaqutti islaamni filannoo argannan keessatti bulchuudha Itoophiyaa yoon guddanna jettan yookiin amantammaan tokko dhiitee haa bulchu yoo jettan waa baddan dimokiraasii irraa ummatuma marqaa fi shiroo nyaatu taatan abadal abad kama addunyaan mallaqa itti laatu isinii galaami jayyidan isinii gala wanni kun nama biyya guddisu islaama ta'e kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e kun shu'uuna kennaati amma kun unsuriyyummaa qabnaan wayita haasoynu waan kana hin qabnu bara biyyattiin haa guddattu biyyattiin haa taxawwurtu biyyattiin aalama keessatti haa waamamtuuf kana haasoyna warri ammoo dubbiin kun isa cinqu isa quuqu warri amantaan jismii isaa qabe Itoophiyaa dachii makkaa fi makkaa wannaa godhee kiristaana akka waan rabbiin samaawaata dubbatee kiristaanni qofti haa bulchu jedhee ta'ufii godha dhagaa isinimna yoona achi islaamni kiristaanaan gabroom kiristaanni islaamaan gabroom kulli akkanatti bula adli kulli dachii rabbal aalamiina kalaqee irratti nu kalaqe sinigala jajidan sinigala waan dhufu kana haga isin argamsiisutti rabbiin ruuhatee san hin fudhatin tahiyyaa lijabahati hariiri Oromoo farra mataa diddiimaa filqimam tulluu gubbaa jirtan amma laal qimam hawaasni keessan ruuhatti isin jaalata aalamni duniyaallee Tigree caala amma fudhatamtanii jirtan maal jedhee isinitti mul'isa laalaal maal jedhee isinitti mul'isa baay'ee gammade baay'ee Oromoo warra kakattuu miti qoya maal jedhee isinitti mul'isa akkaan gammade garuu argachuu hin dandeenyeem akkaan gammade Istagni yamal gona meja argachuu hin dandeenye waan fagoo jiruuf jabaadha rabbi isin haa jabeessu rabbi isin haa qarqaaru bakka jirtan maratti rabbi isin haa tiisu guyyaan dhufaa jira
magaalaa gudditti Itoophiyaa akkasuma haa jennu dhiisa achitti wal agarra bi'idhnillaahi biquwwatillaahi bi'awnillah biyya teenya biyya nagahaa biyya milkii biyya zaalimni keessatti hin jiraanne biyya ummanni adlii qofti keessatti jiraatu rabbi nu haa taasisu rabbi biyya teenya nu haa guddisu rabbi gadi nu haa dhaabu rabbi gara dharaa nu oofini rabbi gara haqaa nu haa oofu qabsoo amma deemu kana keessatti Oromoo akkanuma fahamti shokolaataan hin fahamtu Oromoon asliin akkanumatti fahamti waan an dubbadhu kana Oromoo isinii gala jayyidan akkaan isinii gala yeroo dubbannutu jira waan bar afaan kanatti nu dhufe nu rarannu kana hin beeytanii isin akkanuma fahamtituun waan kana ta'eef jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu warroonni gamaa gamana badii waan akkanaa taanaa badii waan akkanaa taanaa badii dhiis